Hayyee akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo maatii chaanalii kana barnoota hedduu waa'ee fayyaa daa'immanii, guddina soorata daa'immanii akkasumas immoo paarenting waa'ee kunuunsa daa'immanii ilaalchisee barnoota hedduun yeroo hedduu qabadhee dhiyaadha. Akkasumas immoo mallattoolee tokko tokko yeroo ulfaa kan maatiin beekuu qaban akkasumas wantoota yeroo ulfaa haadholiin gochuu qaban tokko tokko irratti barnoota hedduun qabadhee dhiyaadha. Kanaaf chaanalii kanaaf kanneen haaraa taatan sabiskiraayib gochuun dagatinaa jecha barnoota nama qabadhee dhufee waa'ee mallattoolee dubartoonni yeroo ulfaa gonkuma ofirratti ilaaluu hin qabne kan jedhudha. Dubartiin ulfi tokko mallattoo akkamiidhaan isheen gonkuma ofirratti ilaaluu hin qabne immediately ogeessa mariisuu isheen qabdu kan jedhudha. Meeqa armaan gaditti hordofaa. Kan jalqabaa dhiigni qaama saalaatiin yookaan karaa gadameessaa kan dhufu yoo ta'e haa xiqqaatuyyuu malee dhiigni karaa qaama saalaa jiraachuu hin qabu. Yeroo baay'ee xiqqoo yeroo dhiigan rakkoon qabudhanii kan dhiisan jiru. Haa ta'u malee ji'a 3 jalqabaa yoo ta'e tariitii ectopic pregnancy yookaan ulfi bakka malitti uumamee ta'uu danda'a. Gara ji'a dhumaa yoo ta'e immoo gadameessi bakka malitti qabatee yookaan abraapshoo placenta yookaan placenta previa kan jedhamu haalli taa'umsa gadameessaa of kaltii gadameessa keessa jiru kan rakkoo qabu yoo ta'e of kaltiin bakka jiru buqqa'ee tarii dhiiguu danda'a. Kanaaf dhiigumti xiqqoon illee yeroo ulfaa jiraachuun ogeessa mariisisuu barbaachisa jechuudha. Inni lammaffaan dhangala'aan akka bishaanii yoo qaama saalaatii heddummatee dhufa yoo ta'e yookaan dhangala'aa jira yoo ta'e yeroo akkas jennu kunis baay'ee fakkaachuu danda'a malee haa ta'u malee dhangala'aan akka bishaanii kan kanaan dura nuti hin beekne kan kanaan dura dubartoonni hin beekne yoo kan dhufu ta'e ogeessa mariisuun barbaachisaadha. Kunis egaa ulfa gara dhumaatti tariitii bishaan gubbee dhangala'ee jira yoo ta'e wanti bishaan fakkaatu wanti dubartoonni kanaan dura hin beekne karaa qaama isaanii yeroo dhangala'u mul'ata jechuudha. Kanaafuu dhangala'aan xiqqoo baay'ee ta'e kan kanaan dura dubartoonni sun hin beekne yoo jiraate bishaan gubbee citee dhangala'aa jira taanaan daa'ima irratti rakkoo cimaa uumuu danda'a. Daa'imni bishaan gubbee malee jiraachuu hin danda'u naffa nama waan ta'eef ogeessa mariisuun barbaachisaadha. Qabxiin sadaffaan qaamni ishee harki, luki, fuulli yoo dhiitaa dhufe yeroo ulfaa keessuma gara dhumaa lukni lamaan xiqqoo dhiita'uu amalli akkasii jira. Kun noormaaliidha haa ta'u malee yoo kontiinasli baay'ee dabalaa dhufe yoo fuulli baay'ee dhiitaa dhufe harki baay'ee dhiitaa dhufe bileed pireejera ofii ilaalamuun ogeessa mariisuun barbaachisaadha jechuudha. Inni garbiraan mataa dhukkubbii hamaa, mataa dhukkubbii cimaa, iji waan akkatti dimsisuu wayii, naannoo cinaacha mirgaa isaanii keessuma naannoo laphee isaanii jechuudha dhukkubbiin hamaa yoo itti dhaga'ame. Kana jechuun epigastric pain naannoo garaacha isaanii yoo dhukkubbii qabaatan mataa dhukkubbii yoo qabaatan iji waan itti dimsisuu jalqabe tariitii dhiibbaan dhiigaa isaanii ol ka'ee sababa ulfaadhaan dhiibbaan dhiigaa dhufu jira yookaan hypertensive disorder of pregnancy kan jedhamu tariitii dhiibbaa dhiigaa ol ka'ee ta'uu danda'a waan ta'eef ogeessa fayyaa mariisuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Qabxiin biraan tariitii sadarkaa of wallaaluu yoo ga'an waan akka mallattoo gaggabdoo qaamni isaanii urgufamuu ija ol galagalchanii hoomicha afaaniin fidanii waan mallattoon akkasii jiraannan immediately hin dhiisaa jedhanii waan adda addaa taarsanii dhiisuun sirrii miti. Ikilaamshiyaa yookaan dhiibbaan dhiigaa sammuu keessatti rakkoo cimaa uumaa jira waan ta'eef mana yaalaa geessuun murteessaadha jechuudha. Garbiraan daa'imni gadameessa keessa jiru kan sosochii jalqabe yoo sosochii sun xiqqaataa yookaan dhabamaa dhufe noormaalii ulfa ji'a 5 booda keessumoo naannoo ulfa ji'a 6 booda daa'imni gadameessa keessa jiru yeroo sosocho'u haadholiin dhaga'u noormaalii daa'imni tokko gadameessa keessa sa'a tokko keessatti si'a 10 socho'uu qaba. Tariitii yoo sosochiin daa'imaa irrate fakkeenyaaf yoo sa'a tokko keessatti si'a 5 isaa gadi socho'e maal gochuu qabu immediately bishaan xinnoo qabbanaa yookaan dilallaa dhuganii waa nyaatanii cinaachaan dalga ciisanii ilaaluu qabu. Istiin ammayyuu sa'a tokko keessatti si'a 5 gadi yoo sosocho'e amma sa'a 2-3 akkasiin itti fufnaan ogeessa fayyaa mariisuun murteessaadha jechuudha. Sosochiin daa'imaa baay'ee irrachuu hin qabu. Inni garbiraan hafuurri hanqachuu yookaan argansiisuu nafa qilleensa fudhachuu arganuu hafuura kutaan akkasii qabaannan ogeessa fayyaa mariisuun murteessaadha. Inni garbiraan immoo dhangala'aan foolii qabu kan qaama saalaatiin as ba'uu fi ho'i qaamaa yoo jiraate fiiver yoo godhatan tukkusaatee yoo godhatan jechuudha. Akkasumas immoo dhangala'aan foolii qabu jiraannaan ogeessa fayyaa mariisuun murteessaadha. Garbiraan fincaan kan isaan gubu yoo ta'e amma fincaan kan dhufu yoo ta'e
urinary tract infection yookaan infekshinii tubboo fincaanii godhatanii ta'uu danda'a waan ta'eef kun immoo daa'ima irratti dhiibbaa cimaa qaba. Haadha irratti illee dhiibbaa cimaa qaba waan ta'eef fincaan gubuu, fincaan dafee dhufuu, ciccituu waan akkasii jiraannaan ogeessa fayyaa mariisuun murteessaadha jechuudha. Inni garbaan immoo akkuma waliigalaatti mallattoon adda ta'e yoo isaan bira jiraate kan hin beekne kan kanaan dura adda ta'e isaan jiraate ogeessa fayyaa mariisuunis murteessaadha. Mallattooleen kun egaa kan dhukkuba haadha qofa miidhan miti. Dhibeen haadha miidhu hunduu daa'ima garaa jiru ni miidha waan ta'eef mallattooleen kun kan dhukkuboota haadhaa yookaan daa'ima gadameessa keessa jiru tasa yookaan yeroo gabaabaa keessatti miidhuu danda'an waan ta'aniif hatattamaan yookaan yeroo otoo ittiin kennin gara dhaabbilee fayyaa naannoo isaanii jiru deemanii qoratamuun hubannoo gahaa yookaan sababa gahaa ekspilaaneeshinii gahaa dhimma sanaaf argachuun murteessaadha jechuudha. Akka waliigalaatti kana ilaalchee wanti gabaabaa ni qabadhee jiru kanumadha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa, turtii gaarii.